Boro'an. These are autonomous Gada regions. Sadii argita. Warri kun Rift Valley gama jiru. Warri Rift Valley gama na jiran immoo ituu humbannaa fi sii komando. Harargee hamma Southern Wallootti baaleedhaaf arsii kan immoo sii komando baaleef arsii. Southern Walloo amma kan Walloo jedhan kun hin jiru Haile Sillaaseetu uume. Wallagga maani wanni jedhan kuni maqaa Haile Sillaaseen kaleessa uumeedha bar Maccaatu Lama jedhama malee yoo asiin idaa'ituu humbanna ta'e sii komando ta'e daranaan immoo raayyaa Aseeboo fi Maccaatu Lamaa fi Sabboo Boona jira gamanni sadii gamanni lama walitti maal yaayyaa shanan kun immoo maalirraa dhufa waaqumatu gaafadha akkana fakkaata ogaa rabbiin lafa uumu. Wanne de argitu kun asii ol ka argitu bishaan gadi gombifame. Wanne asii ol argitu bishaan oli akka asii ol gombifame. Waa walitti gombifame fakkaata. Waa'ni bishaan gubbaa keessa waan sadii uumu. Bishaan godaa keessa waan lama uumu. Lamaaf shanan kanan yaayyaa shanan jedhe rabbi. Yaayyaa shanan jechuun yayyaba shanan jechuun. The five fundament. Wanni Rabbiin uume wanni yayyaba shanan kanan classified in taane jiru. Muka yoo na gaafatte amman classify si godha. Horii yoo na gaafatte horii manatti galu yaayyaa shanantu classify godha. Nan nama miila lama harka lamaaf mataa tokko yaayyaa shananin classify godha. Secondary classification ito ammoo jiru. Maaliif Rabbiini the first act of creation ida malee kun akka Oromoon jedhu detail creation immoo ayyaana 27 fudhate. Wanni inni guyyaa tokko itti fudhate waan 11tu jira. Wanni guyyaa lama itti fudhate waan 5tu jira. Wanni guyyaa 3 itti fudhate waan 2tu jira. Kana yoo walitti deebifte guyyaa 27 ta'a. Nama kana waaqni uumneewu hinuum dhoqqeerraa kan godhee uumne waaqni akka Oromootti. Bishaan godaa keessaatu gaafa uumama Rabbiin fixee jedhu bade. Oggaa bahu yaayyaa shanan ofirraa qaba. Harka lama, miila lama, mataa takka qaba. Miila lamaan irraa quba 10 qaba. Harka lamaan irraa hoo quba 10 qaba. Walitti meeqa? 20. Mataa kanarraa immoo qaawwaa 7 qaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kanaan 7. 27. So namni yaayyaa shananiinis classified ta'eeti detailii creation ayyaana 27nis classification classified ta'e creationiidhaaf symbolii ta'e akka Oromoon jedhu. What is wrong? Kana amanuuni kijiba jedhani kijibni Oromoo maal kan ormaa Rabbitu farrameefi dhugonfachuu baate waaqa kana akkanitti beekee eega Oromoon jedhe kuni akka itti Oromoon biyya lafaa arguudha waan ancientidha inda qirsin mataayet illebate akas inna namni keenya waanuma lolaa fi jiruu yuun beeku argite Oromummaa jechaan kanarraa kaateeti nama tokkoon isaayyuu taate. Otoman beeynetti ka'anii akkana sanata akkana. Wannan kana sii kaasee fi dhugeeffanni Oromoo kuni wanni inni Islaama wal fakkaatutu jira. Waaqin dhalchu. Waan fooniin dhalu. Waaqi dhugaa dhalee namni aadaa dhalee jedha Booran. Waan qarri qabu qarqarri qaba. Waan hayyuun qabu makkalli qabaa siin jedha. Amma mana manni Oromoon itti galu kun naannoo balballi isaa ba'a biiftuutti ba'a. Waggaa hundumaa istiitti achi ba'a. Lafti dhirsaaf niitiin ciisan maal jedhama? Boroo jedhama. Boroo aana Boorana nuyi sila jennu boroo kana. Amma manni Oromoon ijaaru kuni boroon bakka sadiitti ba'a. As ijoollee durbaa leerumintu bula.
Gidduun kun diinqa, boroodha, dhirsaaf niitiitu bula. Mi'i Oromoon dhugeeffatu ka akka kallachaa, ka akka orooroo, kan akka siiqqee, kan akka caaccuu, wanni Oromoon kabaju boroo kana ta'a. Boroo girgiddaan mana boroon sun jira miti isatti kaa'u. Garas immoo ruumii tokkotu jira. Ruumiin sun immoo ijoollee dhiiraa hin fuudhintu itti gala. Sii galee amma sadii argita. Ijoolleen dhalaan itti galtu abbaa faati itti galani ka ijoolleen dhiiraa itti galu. Golatu immoo jira lafatti waa bilcheeffatan. Badaatu jira. Goorduuba yookiin badaa lafatti keessummaa simatan. Saaloon kan amma jedhan kan. Saalooniiniif golli kuni aadaadhaan bula. Manni gubbaa sadan seeraan bula. Sii galee amma aadaaf seeratu gammi aadaa lama gammi seeraa sadii walitti meeqa yayyaba shanan isuma sana sila dubbanne sana imiteet godha. Horii horata Oromoon horii horatu kana qeensaaf kotteetti addaan baasa. Horii qeensaa jechuun hoolaan horii qeensaa, reettiin horii qeensaa, kotteen isaanii baqqaqaadha. Loon horii qeensaa meeqa sadii kotteeni hoo harreedha fi farda meeqa gaangoon seeran qabdu farda seera bishaaniitiin bishaan seera fardaatiin bishaan dhuddi. Lamaaf sadii shan horii isaayyuu kanaan kilaasifaayi godha. Amma gaalli, qaxurreen, sareen kunis wanumatu manatti galuudhaa miti horiitti lakkaa'u Oromoonis bineensa garaa warraatti jedha. Bineensa garaa warraatti galuu jedha. Inna kun classificationin Oromoo kun badee naani plausibility structure isaatu cabee jechaadha. Exactly. Inna otoo kanan beekin maal ijoollee barsiifte? Turgumii afaan Sidaamaatu ijoollee barsiiftee Oromummaa guddisaa jirtaa? Yoo galakkiin beeytaniiti nullee nu dhagahaatii isinaa qarqarru jette sitti kolfu kaatee achiin kolfu jettu sunis akkana godha. Inna warri kuni parpasin yellaachuu. Nuti amma bar hoggaa dur Oromoo jenne sana waan nu dhukkubu garuu waan isaa wallaalle malee waan nu keessa jirutu ture miti. Wanni sun Oromoo nama ta'e hunduma keessa jira. Amma yoo kana barsiiftu namni Oromoo ta'e hirribaa ta'a. Wanni kun akkasii jira jedhamu. Warri ammoo wanna kana jibbanii hin ceephaa'u. Diqqeessuu barbaadu. Innaa ani kanani guddoo kunillee dubbii miti. We wanted to have akkanatti barbaanne sagantaa qabannee fi akkaan jedhesanitti wanni kana hambifachuun nurra jira. God knows amma it will come yerootu dhufaaf yeroon ni dhufaa dhugaa amma akkasitti kan nuti telefoona. How you this? Telefoona fi wanna godhaa. Yeah, yeroon ni dhufaa fi kanaaf jecha wanna barbaachisu. That's it. We documented. There will be a time and there will be people reading who will be interested in this, and then Gordo food. Yogana Luyeronin from time to time one state, even if it's for a mile, still for the church. It will come
Eh, Kanaaf jechuun